Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubbii kana takka dhageessanii gurbaa tokko manaama tokko hime akkana jee manaamaani nama tokko ka korophoo jala fiigu arge. Korophoo jala fiigi ogguun ifini dhaqqaba jedhu leenci lafaa ol biheetuma waan akka mukaa keessaas bihee qashasham isa godhe inni numa eega. Nama biraatichi jala keemmas korophoon takkuma beek gurbaan kun ammas sugguuni finiin dhaqqaba jee sila qabe jiru leenci jala ol keetuma bashashak godhe ammas numa eeganni osoo jiru kasadaffaadhaa ol kee kasadaffaadhaa kun ammas korophoo takkittuma tana hogguu jala fiigee sila dhaqqabu leenci biraa dhufeetuma bashashak godhe leencinis kanuma beek osoo lakkaa'uu gurbaan nama kudhan lakkaaye. Korophoon hin qabamne leenci kanuma laakiin namni numa dhuma hoggusuma dhaabbatee Allah waa ajaa'ibaa jee leencitti dhufeetuma maal ajaa'ibda jeen rifateetuma lakkii waan biraatii mi korophoo takka kanii namni hodhan guutuun jala fiigu kakuun numa du'u kakuun hin gorfamne kan kuunis numa nyaadhamu kan harkaanis hin qabne kanis hin gorfamne sanii bar jennaan na ajaa'ibin kaajeen. Simu cien lenci mana makan akai zati bih. Naim yenan lencian malakul maut tidak aku baca badu cien. Hayye koropona dunia ada cien. Hayye jerry korni kasi jelafi kujuru isini je di sini ilman ademi. Melal cien ilman adem. Dunia aboti denya tu subuh jelafi itu kap jette birakoti. Abotin denya tak subuh birakoti. Notice osoo guyyaa tokko duniyaa dhaqqabne hin jenne akkanuma biraa kunnee ilmaan keenyatti dabarsina itti ilaa qiyaamadatti nam tokko ka duniyaa dhaqqabe dhageessanii hin dhaqqabne duniyaan tun akka baharaati je osoo neefi lakka dhuuduuni lakka harkattooni garaan si beelaa waa'u odoo neefi laga tokko harkattee laga lammaffaadhaaf feeta lakka qabeenya harkattooni si dura asiyaati nama raajee gehe jee gettaa hin agarre lakkuma walirra harkatuunuu fiiga walirra harkatoonii fiiga. Aku koropho saniti nam tokko ka duniyaa qabee jenjiru yoo imaanatti qabaatte malee yoo imaanatti qabaatte hamma xiqqaa kan kee irraa sadaqatteeti rahima irraa maxxanfattee khayrii dalaydee masjidaan irraa ijaartee bakka hundarra irraa dalaydee haaraam firraa dhiifteeni nama zallamame qabiidhame khayidhaa jiru hidhaadhaa baafteeni nama bakka rakkoodhaa hunda akka namni eega ati addunyaarraa deemtellee sii kadhatu akka namni osoo ati addunyaarra jirtullee if bira gochiisee siif kadhatu. Dalageti dalaydee raayyattee jannata deemu taata malee namni immoo duniyaa dalagachuudhaan duniyaa dhaqqabee gahee walii jee tokko gartanii akka korophoo saniiti ariyaatuma jirra warra ariyaa otuma ooluu miti kan duniyaa ari'uu miti kan ammoo duniyaan isa qaddamtee ifiitiin qaddamuun waa godhu jabaadha